Driver pintas. Anu kus rifati enggak Ana ko 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 sa. Ballo mereka akas jiru. Amba rifati. Na jaru ko wala ma tsene. Kana mu takarrafu. Wala ma jadi. Sura ko ko takawa wa to ni tu nadire male bar na mana ra jana tum kabu rakon kabu fati atille ratu yati dawo to trenya de isin ratu yati nada. Rakon ko to tanawri tu noni holmo goda. Inshallah chun isa barbane arku wa to ro gore da male. Tai tu na ble na dawo kanati yade wa takille tille. Nega. Ballo. Anu. Ballo. Andamane rakon ko da. Dende mate. Anu. Bagara pin basre. Ayah. Ah. Lalu. Alhamdulillah. Mana bayani? Mantap. Ballo mantap. Tu yade fati atille rakon ko. Hah? Murawati ko Tu ramai. yade rakon ko. Murawati ko ramai kan. Era pin base. Yalla. Ayata. Kai ballo. Siya chawar marmusa. Ni galla. Ni galla. Tahu, hati ko tayo. Afro dime dini ni suraya. Teko tayo. Rapi si base ballo. Ada yang itu sudah siapa tu aku tahu tak apa mau. Alhamdulillah. Isa ka boleh dah rumah pun. Bakke berak sendiri rapi si base. Am tu sila sidire able se ani te ber oswar ka kaptu te ber commercial se hote Amma tu driver pintas. Anu kus rifati enggak lagi. Ana ko 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 sa. Ballo mereka akas jiru. Amba rifati. Na jaru ko wala ma tsene. Kana mu takarrafu. Wala ma jadi. Sura ko. Nagaran barek ni tu. Yo ku share kar review share ka te dal shal ega fi mudina ka be are rifati tinggal lagi. La ega na mure ron fi ge tu kam botan. Kam Amma zakka bacun lo kana ko. are rifati nagal lagi. Amma abdi amin taysa yadin abdi amin ni berbada ni arka. Taysa yadin. Amma kai mana galle tikko afro fadatta me fata kanya ballo hodine Tiko de bira afro fadaddu maka mama Amma alhamdulillah. Wata kata ne. Pura ogano kiwanti gorusani. Tas Nakabi banakabi. finta saati driver finta sa Anu kus rifati enggak lagi. Ana ko ko sa. ballo mereka akas jiru. Amba rifati. Na jaru ko wala ma tsene. Kana mu takarrafu. Wala ma jadi. Sura ko amma le rumah pun. Abdi ku berbalik juga lu berdua. Sebenarnya kamu nak apa? Bagara pin si base. Kalau apa kerja dina? Bagara pin si base. Gara apa? Fatih apa kecil orang itu mana? Nah itu bagara pin. Diga dila senar ke teri fader wala man tade. Diga gudda sira. Itu mila suruh. Rakon kamu luar bisu dia. Ini dalam truk macam. Wallahi ballon warega ma gudda hafale. Soal berfaya kamu nanti. Duga ada. Wah minta bebe itu nanti. Suruh rakon kamu. Minta ada itu suratnya tu mami itu isas kerana sekarang na. Mal kami itu atum mana kaya ni berarti atum. Diga ke garani heduri fadde. Diga ke tinare facchise. Sinara rabbi nusattarhen bakke brat hate. Mal janname. Amal le sebenarnya dia mal itu jo itu kabel sembe tu. Oh som nak kami. La ya duranda baddo ani ber gana duranda baddi Lagi so. ni rumah pun. Duranda. Able mana? Inshallah. Mal balon terima tadi ya dina. Lagi pun namanya gua rafu itu kakaknya tidak mau takawar mau. Anu masih lu kaya wata kaya ni, terus kaya wata kaya ni. Operasi sendiri. Ah dia ada kau ngapa? Mal itu namanya. Kama karamana galleti. Mana tu dikka afro afro chuko ballo. Yalla. Kau wata kaya tu nak tu kan? Dawoto takna ballo ni yadina sujra. Yalla me nasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabtanii jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirraa kun alhamdulillah as geenye kun ogaasni dachaanii dhufnee jirra balloon illee kunoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan keenya bakkuma isin jirtanitti isin haa geessan jecha alhamdulillah dandamannee jirra rakkoon qabu yaadina hedduu akka yaadattanii nutilleen garree jirra. Ega baadiyyaa jechuun waan dhukkubsata qaba waan ta'eef jechuun natti malee baar nama narra jaalatu qabu rakkoon qabu fatee atillee nattu yaatini daawwattoota keenya isinillee nattu yaatinaadha. Rakkoon qabu tanaa olitti namni walumaa godha. Inshallah jechuun isa barbaannee harkuufaa turre nu bareeda malee ta'ee jechuun ablee na dhabuu kanaatiif yaadee waan akka illee akkasii hordoftoota keenya kunoo balloollee fintumaa bilee walakkaa qabatanii fintaa bireetu isaa waraanee hedduullee midhamne xiqqummaatu
coraan banamtee akkasitti nu hakama geessinee hodhinee naaf bayanii hodhinee bayanillee bahariin barbaadaa abdii dhageetan abdii wajjin baaruu irraa dajee nu jala hafee barbaade baariif jecha nu jala hafee hakimallee wajjuma deemnee balloollee hodhinee kun amma alhamdulillah. Amma bani alhamdulillah rabbil alamin goitaa galanii aadaa. Madaa hina rabbi siyaa godhu jaanii. Madaa hina rabbi haa godhu balloo yaati. Nama hedduu du'aa si godhu jira ijoollee. Nama hedduu jira. Wanta kaa'u yaadina inshallah jechuun amma baarsan fa'aa akka gartee itti garuu du'aa inni godhaadha. Rakkoon qabu fatee haataleen jechuun yaaddeeni. Abdii. Laa rabbiin nurraa oolchee. Ani mari maali beektaa? Yeroo nan jechuun an diramu atis ni jite jechuun maali? Ni rifadde an dhiigaa sana agarraa ni rifadde. An diramuun rakkoon qabu nam tokko guudirame namni lama sila amma bayaa. Laa ani diramu yeroo san dhiigaan argee waan guddaan see waan guddaa diramtee see garuu guddaaf xiqqaallee hin qabnu xiqquma waraaname. Ani yeroo san utuu siimutti hin jira balloo heegi isiniimutti hin jira. Laa barati heegi. Isin ablee wal harka qabdanii. Qabne immoo. Jarnis qabni tablee wal takuma qabnami. Mizaanii gartee qarame fayyama kee sanii tablee. Garuu alhamdulillah rabbiin guddaan nurraa oolchee maaliif silaa bakkee biraallee ta'es akkasuma garuu amma harka xiqquma waraaname silaa bakkee biraas waraanamte hangasuma si hordoftaaf daawwattoota rabbiin guddaan nurraa oolchee alhamdulillah rabbiin nurraa oolchee jira. Yeroo sanis bahar balloo diruusaa agarraanii fiigaa nu harkaa kutee jechuudha baafate. Abdii aminsa barbaachisaa kutee yeroo san qabaa jechuun qabdaa barachuun anuu qabaa jechuun qabaa kan hin jedhu abdiin baruma san jala kutee yeroo san inni ogaa utaalee ulaadha kutan jechuun silaa jechuun nama ablee qabeenyu qabu danda'a abdii masaan qabaa yeroo sanuu callaa harka deemu jiraani sanuu banamee jira abdiin ni beektaa balloon dirame na sosaa banamee jira ni rifate ammas namni rifanneer dhiigaa garree immoo duruu dhiinera lafa caalaa hedduu takka jechuun adda atumaan jechuun wallaahi rabbiin guddaan irraa oolchee maaliif hanganumaa agartee bakkee biraa waraanamtus hanganuma garuu alhamdulillah rabbiin guddaan irraa oolchee jira balaan irra haa qabu ammallee inshaallah balloonnee dhiigaatu irraa hedduu yaa'ee dhiiga saniif tajaajila takka takka barbaachisa waan biraa hodhamee jira gama biraatiin innillee ammallee baharma jaa isuma barbaadaa jechuun jira. Dirqama jechuun bahar barbaadu jechuun dirqama barbaadnee arguunis dirqama. Baanee arguun dirqamaa jechuun abdiillee laani mul'ata. Filattu amma abdiitti dheechuun gaafatee gaachuu akka waan afura dhageetti. Abdirree bayaan yeroo bayaan bidduusan bakkee tan harkee jechuun jira addaallee baafanne bayaanis kutee kayruma bayaanis oduu nagaa fidee akka dhufu abdii qabna bayaanumarraa eeggannaa nuti bayanee jira. Nuti anaaf ballo nama karaa manaa dhufnee kun mana galleeti ballos xiqqoo afura fudhatu maaliif dhiiga hedduu miidhama baatullee dhiigas hedduu irraa dhangala'e saniif jecha xiqqoo afura fudhachuu qaba. Anamma xiyyaaf rakkoon qabu inni san qofti naa mul'achuudhaan fedha maaliif yeroo sanitti jechuun tablee jechuun akka siinii simmiine akka naanii simmiine suniif irraa fuudhuudhaaf hedduu jajjalatti qabna. Maal ta'u balloo amma suniif amma atis waraanamte amma yoo inni kutee ablee si waraane bar anillee dawame amma balaa guddootu numamin ammallee dafanii waan sana harkaa fudhuu qabanii. Dirqama lakkii. Dawamne inni asii hundi sun ta'u nama asitti heddumee namatti heddumee dirqama otuma akkana jettanii waan biraas uumuu ni danda'a. Saniifuu dirqama inshaallah bayaan isaa dhufu itti wal mareenii namallee daatanii harkaa fuutuun dirqama taati. Laablee jechuun tiriisuun dirqama immoo irraa fuudhee jechuun inni harka qullaa garuu akkamatti jechuun garuu ammaati bakkee si dhukkubu faayoo jiraate dooktartichi waan akkamiti jee si hodde itti muramne fooruma kan muramee laa dhiigaa hedduu sirraa dhiiga jechuun deemachuu rakkoon qabu amma ishii amma isa harkachuudha malee ammaan dheessa qiyyaallee laawwatti jiru haati jechuun warri rabbiin nama fide ni oolamtu rakkoon qabu tanaas rabbumaa jee malee jechuun deemsa kanaas tanuma rabbiin quba qabu irraa fuuramte haa jennu malee guyyaa rabbiin takka jedhamu guyyaa rabbii jechuun waan nama godhu malee ilmi namaa waan nama godhu danda'u maaliif miidhamuu isaa tanaaf jechuun inni waan ableetaan wallee waa ableetaan walumaatti godhanuu lafa kaa'uun fedhu irrattis eegan rafa. Maaliif hedduu takka jibbaadhee jechuun gaafa inni silaa akkana na duruu fedhuun takka akkaan an diramu ta'a ture. Oggoonni riibaa qabu jechuudha takka oggoonni shirimin jedhee mudhii irratti jechuun qabachaa oola yeroo sana farfatee jechuun ablee fa'aa jechuun akkana fa'aa jedhanii harka qabatee yeroo sanuu kan jiran bara malee eeggattee jechuun takkaa kalee jechuun tamara biitiyaa. Meeqa jechuun guyyaa meeqa jechuun. Laa dogongora gooniinis humnaan itti fuudhu. Humnaan maalis ablee deemtanii yeroo sanis dogongora maaliif humnaan hin taatu waan humnaa takka uuma balleessaa isinis bara duraanuu dubbattanii seentanii takka. Takka waanuma diramnaa takka irraa fuunaa dhaabee akka dhumaa. Diramteellee irraa fuudhamnee waan kun aatillee miidhamtee irraa. Barama miidhamee jechuun jiraatuuf kan fuudhanii bara. An miidhamee gubbaan guddaa ni baara gahe.
namni baarage abdiis yoo guddaa akkuma guyyaa kana an guddaa keessa dalaalee wallee naa wadha irraa لا إني نسبر بيان بيخا قال لك زمان قلت لك بيان درانو بيان أركان سام برباد بيكتر مو أنا ورانا جاتي مو قلت لا بيان درانو برباد ساق بني بيكتر لكن أول مرة يجي لني بيان زي لا بيان بيكتر درانو بيان قبل في الرأي وجرا بيان ديسو بيان نيل سري بارني لا بقدر يسري أنكم تكذب بيان أركيدين تفجراني بيان جتون ما قال الله ذي mana kiyya maal godhaa jee barbaade bayanni ka bayan durraa loolu gabaarni beekta jechuun dhaabullee rakkoon qabu irraa hin hafa diinillee inni irraa jechuun deemachuun irraa hafta suyyoo dhaabame jechuun asumatti jechuun nutti hafa malee bayaasa baga dhiisee yaadis bayan dhugmaa lubbuuf deesse an yeroo sanu bayan eeggatu abdii eeggatu balloollee eeggatu si jechu jira isa bayaawwanni deesse maaliif duraanii jechuun quraana xiqqaasanii jechuun barbaadu jira silaa katira munaa miti jechuun bayaan tureewi bayan harka isaarraatti jira rakkoon qabu inshallah ma walumaanuu jechuun daawwattoota keenya jechuun bayaanillee barbaadu kutee rakkoon qabu abdillee duraan kutee jechuun laayiniin fagaatu inshallah rabbii baar nu barsiisee jechuun waliin jechuun gaayoo isinii mul'anne dhabeedha ablee takka irraa fuudha jechuun walumaanuu isin garsiifnaa du'aa bu'u godhaa malee jechuun rakkinni biraan jiru inshallah jechuun ani taphataa biyyaa kafiifa dirqama jechuun baar miidhana kana achiin baabatee jechuun dhabamurra barbaannee arkuutu irra bareedaadha. Fatih atillee yaaddooni irrakkatini dheessa kiyyaafillee jechuun baduu baariifillee irrakkatini dirqama barbaanneeti. Anis jechuun bakka biraan miidhamne harkaa dhadhaabamee harki tokko fayyana qaba. Alhamdulillah tokkochuma kanaan jala deemeetiin qabu malee tokkochuma kanaan jala deemeetiin eega malee har'a jechuun baar dhaabamee jeeyaate mana kiyyattu galuun ani nageessa dhufuun bareedaa Lama taatu. kala sama egaa hoddamtees wallaanamtees amma manattis gali xiqqoo afuras fudhadhu inshallah waliin dachaan. لا ركون كابو دورا بحر أگر كمله منات سامي بيان كوني لا إن شاء الله بحر ني ملتا بياني غا كوتيلانو ومان نلوفا اسمه رادغينيا غرو اتي كما كيتين افورا فردو لكن أنا اللي يجون يوم قرته بحر ملته بكت ملته بيان سرس وفيدا كاو ملته اللي قرته بكيني جروي مله أني أكملتين كلاو سبرا يو أكما نانتا سايچون نتو osuma jiru tu mata saya juga amma guyyaa qabna saya jechuun nutti waan ta'e amma guyyaa kaleeti rakkoon qabu yommuu deebi'ee anaa si deebi'ee simiidhe irra rakkoodha ana jechuun hanga baar bakka jiru gartee dhagee yoo takkaawwa bakka jiru sanatti bayaanoo himee booda akkasitti immoo galuun rakkoon qabu bakka dhageenyattis illee dhaqee ilaaluun dirqama akkasii tamam waan biraatiif hin jirre inshallah hordoftoota daawwattoota keenya balloon inni lafnaa kan hojjechuu jira hanga inni afura isaa dhageenyis dhagee mana galee waan afura fudhachuuf hin qabu dura bakka inni jiru dhageewu malee hin deemu jechuu jira kanii dirameellee akkana jaaballoon rabbii isaa haa gargaaru waan hin jiru hin qabu inshallah balloo fillee du'aa inaa godaa fi hedduu na cinaa rakkachuu jira na cinaa dhaabbachuu jira inshallah viidiyootti aanuun hanga isinii dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh